amma bakka tanatti garaa qabattee guutakka as akkana qabattee akkana magartee waan takka asirraa akkana ol banuu akkana jettiinoo. Adana sara arra deebitee jirta akkana godhatta arra waaw istaayilli kee waaw maashaallah hedduu takka asittoo maal dibatte cilee distirraa hooyitee takka warra biyyaa tokkotti galte asiin akkana godhatte waaw. Jaalatamuu dideen jaaladhee kunuun mamtaraaraa egaa gahaanii darbuu qaqqabeen argaa jira waa maraa. Chaappisi akkuma nama nyaatetti nyaattee taa'u jirtiin qofoo kaatte akkanumaan haadoo ni maraatte akka saree maraattetti siidhanii si gadhiisan immoo bakka tanatti shanshalata guddaa tokko mormarraa qabdi. Eega biyya alaa deemte tana nasaraan teenya shanshalata hidhattee wallistoota biyya alaa fakkaatte maashaallah. Nahina arifadhu maaloo ya bajjigaati ya bareeda tashee tabirraa. Adde Nasra yeroo taanna salaamtee seentaarra salaamtaan dagatte. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Maal salaamtaan lolaa akkanaatun? Ashama harka fuudhee bakka jirtanitti numa jiraadha. Nageenyi isiniif haa jiraatu. Atis bakkuma jirtutti nu jiraadhu. Nageenyi nuuf sibira haa baay'atu. Akkasuma misaa Adde Nasra guyyaa irraan tanaaf viidiyoon isinii qabannee dhufne haganuma Nasraa ittiin bohaartanii ittiin bashannantanii jirtanii Adde Nasraa teenya hedduu takka nu bohaarsita artistii teenya jabduu fi jaalatamtuu hedduu takka si jaaladha yookaan si qeequu yookaan si arrabsuu fedheetii miti aartii afaan oromoo guddisuu jirta bifa bareedatti bifa hindootaa bifa faranjootaa chaappisikii fi waan adda addaa shanshalata waan adda addaa yeroo kaattee kana dhufte shaafataa nu godhu jirta jechuudha. Adde Nasraa yoo viidiyoo tana ilaaltu jiraattes dhiifama ijoolluma teenya daawwattoota kiyya kanaan ittiin bohaarsuudhaaf yookaan isin bashannansiisuudhaaf Nasraa isinii qabadhee dhufe Nasraa tana hedduu takka ittiin bashannantan yeroo ittiin kofaltan booda laayikii peejii kiyya kanaa fi yuutuubii kiyya kana fooloo sabskiraayib godhuun dagatiin aadaa viidiyoolee akkanaa qabadhee isinii dhufaa jira na jajjabeessaa komentis waan akkana ta'ee warri jettan komentii yalanna barreessadha warri hin taane jettan ammoo komentii yalantillee barreessinaa isiniin jira hagan mun isinii qabadhu dhufe haga viidiyoo biraati walitti deebinu nagatti naa tura hordoftootaa fi kabajamtoota filataa shoo guyyaa irraan tana viidiyoon isinii qabanne tanuma haga viidiyoo biraati walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.